Yooyaa harka fuunee jaallatamtootaaf kabajamtoota YouTube Abdii Inspire maatii keenya kan hin ta'in subscribe gochuutiin akkasuma immoo wantoota nuti hojjennu dafee akkasiin qaqqabuuf dawul milikitii cuqaasuudhaan nu duukaa ta'aa akkasuma hiriyoota keessaniif sheerii nu taasisaa. Yooyaa harka fuunee akkam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota YouTube koo Abdii Inspire. Egaa maatii keenya kan hin ta'in subscribe cuqaasuutiin maatii keenya nuuf ta'a. Akkasuma immoo guyyaa irraa barnoota baay'ee bareedduu ta'e tokko isinitti agarsiisuu barbaada. Barnoonni kunis maal yoo jettanii yeroo hedduu TikTok irratti viidiyoon yeroo duutii hojjechuuf jennu namoonni hedduu maal godhu beektu viidiyoon isaanii akka daawunloodii hin taane godhaniiti caanu jechaadha. Daawunloodii akka hin taane godhanii yeroo caananitti rakkoon jiru maadha? Daawunloodii akka hin taanetti yeroo caananii nuti immoo daawunloodii akka gochuu dandeenyu eessaan daawunloodii goonaa warroota isaan daawunloodii akka hin taaneef caanan fakkeenyaaf viidiyoo kana isinitti agarsiisa seevii gochuu hin dandeessan kun hin jiru jechaadha. Iskiriinii caan gootanii yeroo kan daawunloodii fidamti seev hin jedhu jechaadha. Kun akka isaan itti oofii godhanii caananidha jechaadha. So kana akkamiin goona nuti akkamiin daawunlood gochuu dandeenya kana kan jedhugaa karaa tokkotti jira jechaadha. Kanaaf koppii liinkii kanaa fudhattu asitti jechaadha. Sheer kan jettu kanatti koppii liinkii gootu. Koppii erga gootanii booda gamanumaan keessaa baatu jechaadha. TikTok keessaa baataniiti addana dhuftu kun TikTok daawunlood kan jettu kana cuqaastu yeroo tokko appilikeeshinii kana keessa seentu jechaadha. Appilikeeshiniin kun viidiyoo oofii ta'ee yeroo isaan oofii godhanii gashanii akka namoonni daawunlood godhatan kan taasisudha jechaadha. Kanaaf egaa as keessa koppii liinkii amma fideenaaf gashee ofiisa waaw kun koppii liinkii fidee gashee jechaadha. Koppii liinkii viidiyoo sanaa kanaaf kanaan daawunlood gochuu nan danda'a jechaadha. Daawunlood godhee akka barbaadetti caanuu nan danda'a jechaadha kana. Kanaaf baay'ee salphaadha. Icciitii kana irra isinitti agarsiisee jira. Appilikeeshinii kana liinkii isaa barbaadan YouTube koo jala descriptionii jala isiniin ka'a cuqaastanii Play Store irraa buufachuu dandeessu. Yookiin immoo liinkii appilikeeshinii kana tootaal duuba deebee isinitti agarsiisa. Maal akka inni fakkaatu Google Play keessa seentanii kana fakkaata TikTok daawunlood kan jedhu kana jechaadha. Kana buufattanii itti fayyadamuu dandeessu ijoollee Oromoo koo. Galatooma yoo bu'aarraa argattaniitu ta'e subscribe nuuf godha, like nuuf godha, akkasuma share nuuf godha. Gara fuuldura ammallee icciitota TikTokii, icciitota akkasuma hojii onlaayinii ta'an wantoota garaagaraa isinitti agarsiisa jedhee yaada. So Oromoo koo wal biraa dhaabbannu, subscribe wal biraa dhaabbannu, like wal biraa dhaabbannu. Galatoomaa turtii gaarii amma viidiyoo itti aanutti wal agarrutti turtii gaarii.